ijoolleen keenya ammoo gama tokkorraa harkisaa yoo ka jedhan taate hin fudhannuudha. Gabamatti yoo waan oliif kiyya yaadni kee bareeda naasii ta'e dhaggeeffadhu. Laal mucaa tokkicha awwala durra lolli irraa ka'e nuu fidan takka. Lammaffaa haa Arsii irraa tumame ni fidan lama. Sadaffaa haa Harargee haa tumame itti aana sadii. Afuraffaa haa Arsiitti itti aana afuri. Akkasi tokkoo fi tokkoon adda gallee nagayaan dubbii finnee goolamnee wal biraa yaana. Siitaa akkat. Jaalibsa ati ammaan tana namni tumame kun lubbuun ni jira moo hin jiru bicha adda baafachuudha kayyoon kee. Waanuma lubbuun jiraannaan lubbuu ijaan agarraan dhumatti nagaan araara buufnee galuudha. Haala kee ijoolleen hunda gadhiifamte. Ummata taa'ee si daawwatu kana hundaaf wanni nuti dhaamnu kaleessallee hayyoon si koomandoo fi Harargeellee waliin baate ijoolleen achitti baatee wal cafeetu kuni akka ganda tokko bakka hin buune namummaa hin qaban kaayyoo hin qaban beekumsa hin qaban barumsa hin qaban jedhanii hayyuun keenya akka Ustaaz Jamaal Aliyyifaan gabbaanii dubbatanii jiran. Namni gama kaan illee dubbatee jira. Laakiin ammoo nuti ka barbaannu haati hiyyeessaa biyyarraa boochusan Arsiis ta'e Harargees ta'e Harargeen qabdees ta'e Arsiin qabdees ta'e haati hiyyeessaa biyyaa boochusan ilmi kiyya narraa jijjiiru biyyaa bee eessa jiraa qabame ta'uusaa yaan agartee jirtu TikTok kana gubbaa liifi irratti. Eessa jiraa jettee ka boochusan ilmisi eessa akka jiru baruudhaaf waan dhuftes xiyyateef ati immoo kaayyoon kee ijoolleen kun lubbuun ni jirti moo duutee jirtii adda baafachuudha. Akkana miti ammoo as baatee kiyya kana naaskanni warra si joo kana hin dhageenati. Abalu mucaan kun ni jira moo hin jiru hin jira taanaan as baasii haadhatti sabri horiidha. Ilmi kee ni jira hin duune. Okay? Yoo kasti ilma siyaasa. Bayaan assalamu alaikum. Yaada kiyya fixadhee isinirraa boo Jaalibsa. Bayaan assalamu alaikum. Hin buutu obsi waliif yarraasi fennaan buutu. Dhaggeeffadha. Hundi isin asirratti hin ta'an gor. Nama nagayaa kan ijoolleen akkana addunyaa tanarraa salagaa isaanii malee waan takka quban qabne akkanuma lafaa kaanii qabanii muciyyoo lubbuun dabarte sababa sanii namni meeqa tumameef hin haasofnu dhugaa walitti himna mookam. Mucaa san dabaruu. Sababa sanii hin tumame hiraana fannoo dubbiyaatu dhaggeeffatu. Mucaa lubbuun dabaruu sana. Mucaa tokkicha duraa reef kan ofidu duus jiraatu fayyaa ofidu. Ragaani qabda. Walii galu kana achi jiru dhaggeeffadha. Waan takka asirratti naasofnu kana achi nuti. Laa kanaan dubbii finisitee lammada namni biraa akka walii kee lubbuu walii baasu godhu sun ta'e mucaan ni du'eettu kana ragaan jira. Yoo ragaan isaanii fida isaantu fidaa siin jedhe dhaggeeffadhu isaantu fida. Mana dhaggeeffadhu. Fadhu du'aa fidan fadhu fayyaa fidan. Dhaggeeffadhu fadhu du'aa fidan fadhu fayyaa fidan. Cinaasa waa siimuume. Cinaasa waa siimuume. Laal cinaasa waa siimaa dhagee. Waan tokko humnaan fidii miti beeki dhaggeeffadhu. Shaf gootee uleedhaan nama dhoowwitee fidii miti. Akka nagaatti akka nageenyi asiis buutti difanti gootee waan takka gaafachuudha. Mirga nama kanaafis kennitee nama kanaafis mirga kennitee ifiifis mirga fudhattee akkasitti waan barbaaddu barbaadda. Lolli eega jedhame lolli lola abbaleessoo. Ilkeen gaafa wal dhooyite arrabni dirqama ciniina. Namni eega wal lole lachuu wal lolan. Harargeenis lolti Arsiinis lolti. Harargeenis tumti Arsiinis tumti. Lachuutu walirra dhaanne walin mo'anne tokkoo fi tokko. Kanaaf Arsiinis Harargeenis mirga qabaattee hundi lachuutu dubbatamtee akka gamana loogne dubbatamee mucaan dura fidamee Harargeetis Arsiitti aanee fidama. Dhaggeeffadhu waan kana dubbisee jira. Osoo mucayyoon sadarkaa tokkoffaa dura lolli kun irraa ka'e awwaaluudhaaf waa meeqa asirra jechaa jiran. Awwanni miira keessa waan jedhamu laal wanni afaan laal haasawaa waan sirrii qaba. Dandeettii nama laal haasawaa nama moo'uudha laal tasgabbooyiteeti haasawaa nama moota. Dhugaatti galtee dhugaatiin nama mo'achuu danda'u qabda. Sigalee ammoo namni waan fedhe jedhee haasawaa laaltii dadhabuun qabdu haati. Dirqama haasawaa jaalibsaa ilaa qofa irratti mucaan nu barbaannu fi kan intalli jettu garagara. Kunoo intalli ofii ragaa ofirratti baate. Mucaan isin barbaadaa jirtan jaalibsaa mucaan isin barbaadaa jirtan tokkicha ka gaafa awwalaasanii mucaan du'e jettanii miragaa fiddan garuu nuti nama afurii ol dhabne nama afurii isa fiddanii nama afurii ol afur. Ibsa fayyaa nuu fidi. Mucaa keenya fayyaa qabda. Bar fayyaa nuu fidi fiti ishee duura gaa qabdanii bar duura gaa qabdanii. Waan nama gurbaan jedha geessaa miti. Mucaan duura gaa jira. Tatu mamtee dhugaa dubbanne
Ijoolleen lafarra harkisan sun sibbatamuu qabdi. Ati bakka tokkicha tokkicha bannu nama afur dhabne nama afur. Nuti sammuu nama dhagaye nama afuriitii fi nama kudhanii nun golchan. Fidii mucaa tokkichaa dura. Fidii mucaa tokkichaa dura. Tokkicha ayee tokkicha bootaan nama afur ka du'e hoo. Boo doktor Jeereen tokkicha miti bara. Eenyu qabisin jee? Eenyu qabisin jee mucaa keenya dura? Nuti harargeen dura. Kenneen nu qabiitii mu qoyku kenneen nu qabiitii mu qoddoo bisin jedhe. Harargeen dura si tuyte? Kuni lolli duraan dabre si tuytee miti kuni lolli duraan waan duraan awwala jalqabe waan amma tokko dubbadhaa nurra. Mee islamaa yeroo takka nurra muutu qabadhaa please. Jechuun bakka kana wanti teennuuf falawii barbaadaaf taa'u jira natti fakkaata. Tokko dubbachiise nama asirratti aangoo barbaaduu fi beekamtii argachuu fi goota naan jedhani iyyoo osoo hin taane ijoolleen harargeetis tatumamte talafara harkifamte sunis gaafatamuu qabdi. Ati immoo mucaa duraa jechuu jirta atillee dongora gaafatte na fakkaata maaliif? Nama tokko bichaa miti kamiidhame. Raabaa fi dongorti hin gaafane dhaggeeffadhu. No, tokko bichaa miti kamiidhame ijoolleen namni jiraan lafarra harkifamee waan hangam takka miidhama laayi. Lafarra harkifametti deebina dhaggeeffadhu yaawwatti deebina obboleessa jala dhaggeeffadhu. Lafarra harkifamee ijoolleen Arsii irraayis tumamte Harargee irraayis tumamte. Amma ka dura dubbiin irraa haate ka mucaa dura tumameetu lubbuun kutte jaanii warri barbaadee dhabee lubbuun baddee jaan. Ni du'ee jaan kan nama irratti xiyyeeffatee isa kana du'eetti jala muran. Anis akkasumatti hin fudhadhe. Mucaan kun yoo lubbuun jiraatee as bahe ijoolleen taan nagaa qabdi gisee nageenyi bu'e ijoollee walii gadhiisanii deeman obboleessa. Sigalee tana wanni nan dubbachaa jiru malee kana gaafadhee kaan dhiisaa nurraa jechuu miti. Ebar amma doktori wanni inni dhiyeesse ijoollee nuti afur dhabnee isin tokko dhabdanii jiru jira baa nuti ijoollee afur dhabnee nuti isin tokko dhabdanii jiru jira. Isin tokko bootanii bannu nama afurtu nurraa du'e. Nuti nama afur dhabneer nama afurtu nurraa du'e. Laal amma waan doktori kun jiru jira. Afur kun nama suuraa isinii baasa jara na afur. Nama afur lubbuun bahe. Isin koomandorra. Tumta yoo si barbaade deemii fidi mucaa dura. Taargeetis meeqa taargeetis meeqa dura. Mucaan kame. Deemii fidi. Deemii fidi keenya ka dura. Afur. Kaduraanii gaafattaa minu afur dhabne. Afur nama afur ka lubbuun dabre kuno. Wallahi jaanib isaa nama afur lubbuun nurraa baate. Xiyyaa kana nurraa gabbuutu xiyyaa kana horii. Naati bida bu'idami. Najjisdicha. Asirra taa'e farda isaa gattu mala. Haa goota naan jedhame asirraa yaa'ii beeknaa bara gootummaa barbaada. Ammaa booda kana namni wal fixu taa'u dhaggeeffadha. Yoo miciyyoon duraasan hin baane namni ammaa booda wal fixu ta'a dhaggeeffadha. Amma itti himu jira. Safataa godhutti hin jiru asirraa dhaggeeffadha. Cinaasammee waasiniimu. Dhaggeeffadha. Mucaa duraa awwaaluudhaaf waan agarra asirraa saabar. Cinaasammee waasiniimu. Dhiiga mucaa duraa Cinaasaa waasiniimu. Afur cinaasan na dhagee. Keenya meeqatti wamu jira? Dhaggeeffadhu cinaasan xiqqoo. Keenya meeqatti wamu jira ilaan gamma? Mee cinaasan na dhaggeeffadhu. Mee miira keessaa baay'atiise. Iyyuu nun barbaachisu yaa fi iyyarsee waa takkan fiduuti. Cinaasan na dhageessami. Na dhageessa ayyee rabaadorii tosbe. Dhaggeeffadha. Dhaggeeffadha. Rabaadorii. Iyyineef waan finnu ni qabna amma. Uumaan qabna. Okay. Girgirrii goone miidiyaa baane nama kuma takka gubba irratti lallabne boonyeef waan dhufani. Miskiina kanarra jijjiiramni tokko dhufa. Wanni dhufaa hin jirtu. Akkana. Ijoolleen tun gaara keessa jirti. Ijoolleen waatumtu tun gaara keessa jirti. Ijoolleen miskiinni tumamu boruu gaara keessa deemee dhufa. Boruu qabanii tuman ammaas gaara keessatti. Hayyee katumamu jiru anaa miti. Katumamu jiru sii miti. Kamiidhamaa jiru cinassanii miti. Kamiidhamaa jiru mucaa amma ijoollee tumee aangoos gubbaa barbaadu dubbatu jiru kanaa miti. Miskiina nagaan karaa deemu ka boru dalagachaaf deemu ka tawakkalata deemu ka torbaan tokko nyaateen dhuginiin miidhama. Ani fayyaanin asirra taa'ee lallabaa ati fayyaan asirra teessee lololabsitaa. Qawwee bitannee gaara gamaa gamanaa walitti dhukaasutti hin jirru. Jaalmarroo miti. Waraana abiyyiitii miti. Waraana tikireetii miti. Miskiina irratti bobba'amu jira. Miskiinni kun firraa dhorkuu hin danda'u humna hin qabu. Maa miskiina gubbatu humna walirra laallannasa. Yaa kun barbaachisu amma kutaa lachuurraa namni miidhame nama miidhame hundaas baasee nutti fiduu qaban namni qabe sun nama qaban kutaa lachuutu namni nuti qabne kanaati fayyaan isaa akkana jaanii gallakkisanii nu garsiisuu viidiyoo waliin akkuma nama tumanii reebanii ijoollee xixiqqoo achi deemtee isaan biraa yoo feete bakka sanitti haftee duutu tumanii garrakkisanii gallakkifne jechuun hin barbaachisu kutaa lachuutu odoo loogiin ta'in asirraa ammoo kutaa takka saayitii qabannee kutaatti jettee odoo hin iyyine akka Oromootti quuqama qabaannee wanni kun akka Oromoottis wanna addaan irratti ta'ee jira ammaan tana kutaa sabni biraan nu ajaa'ibsifatee jira akka Oromootti
waan mililik Oromoo godha jechaa turre amma miidiyaa kanatti argaa jirra waan nuti wal goone. Eebbisa addunyaa du'ee lafarra harkisan Oromoo jirtuun Oromoo lafarra wal harkiste makiinaa irratti waliite. Kanaafuu ijoolleen tuni gama lachuurraa'uu nama isaan reeban san hunda fidanii namni kun kunoo akkana. Eenyu dhufee nurraa qeebala. Makiinaatti godhanii namni dhufee fuudhee namni sun tajaajilli kan namuufi qaba. Akkanumatti keenyaas du'ee abaluu jennee odoo hin taane namni miidhame hundinuu tajaajila argachuu qabaa. Kutaa qooddii firraa dhiisaa namni nagee buusna ja'uu barbaaddan. Asirra. Amma kanaamti jechuudha. Okay, mee bayaan carraan keetti itti fufime. Mee waan isin fakkaatu hundi keenya waa dubbadhu. Hayyee carraan qabu hundi yeroon qabu. Hayyee cinaa sanatti waan isin fakkaatu dubbadhu mee. Waan garaa keessa jiru. Cinaa san. Ani wanni garaa kiyya keessa jiru dhaggeeffadha ijoollee teenya dhaggeeffadha. Gama lachuutti irraa lolli akka dhaabbatuun barbaada mataa kiyyaan. Ammoo muciyyoo duraa san awwaaluudhaaf ajendaan boodaan dhufee akka asirratti haasawneen barbaada. Yoo muciyyoo duraa san bakka inni jiru qabanii mucaa duraa san fidan lolli amma dhaabbataa jeedaas lolli labsamuus hin jiru. Wayin isinii malaalla ammallee asirra wayin isinii malagaame. Inasan. Mee. Ayyee itti deema. Lolli amma asirratti akkana nagadhiisaa jennu kuni lola kallattiin lolamuu miti. Lola anaafisi warra miidiyaarraa kun wal dha'uu miti. Lola ijoollee qabee wal dha'u kanaa miti. Miskiinaatu tumama, miskiinaa qabama. Jecha ammati jechuu jirtu kana miskiinni karaa deemu jiru si dhaggeeffatu jira yaa boru eessaan gora. Boru eessaan deema. Maa waliin galle. Maa nageenya hin buufne jechaa jira miskiinni si dhaggeeffatee jala taa'e. Yaa akkam goona du'a ibsaa kee dhaggeeffadhu. Ambara wayii michee. Mucaa duraa irratti yoo isaan haasawamne waliin jedhe dhaggeeffadhu. Yoo muciyyoo duraa kan irratti haasawamne yoo muciyyoon duraa kun hordofamee gama hundarraa baran siimee taasi. Ijoollee Jimmaa biraa jiraatu, Walloo biraa jiraatu, Harargee biraa jiraatu, Arusii biraa jiraatu. Yoo ijoolleen tun akkasitti jala deemamee hordofamee muciyyoon kun hin dhiyaanne akkamitti kan duubarraan sababa mucaa kanaatiin miidhame akkamii haasawamuu danda'aadha baran. Yaa boleessa kiyya dhaggeeffadhu. Ani ilaal yaaduun nu barbaachisaadha laal yaaduun barbaachisaadha dirqama yaaduun barbaachisaadha. Amma naaf ati sirraa wallollee fakkeenyaaf an arsiidhaati harargeedha wallollee naaf ati yoo sirraa buune anaaf ati naguma sirraa wallolla malee walgarree waltumna naaf ati. Antumama ati tumamta an miidhama ati miidhamta hin miidhamtu. Okay mucaa duraa san irra janti miidhaan ta dura qutteerra ta duubaatiitu guddoodha obboleessu ta duuba haftu. Arsiidhaayis harargeedhaayis miidhaan ta qutteerra ta dhuftu guddoo. Dhageebsa kalolatti kalola kana qabanii muciyyoo jiraa qabanii fidanii bilaajitti kalolli hin jirre mucaa miidhaan san dhiifneeti ka amma duubarraa miidhame kana haasoof naa hin jee. Barakkisii hin jenne ka duubarraatis fiddee isa sanis furattee nagaa yoo buufte yoo. Haaya amma ajendaa biraan haasa'inaati kanuma duraa san irraa haasa'aa gama lachuutti irraa. No lakki ka durarraa hun haasa'inu ka duraa sanis fidanii ka ijoollee tumamte hundaa'u yoo finne ijoolluma harargeeraa tumamtes Arsirraa tumamtes fakkeenyaaf eenyu kana si dhagaa amma ijoolleen harargee si dhageessu bara waniin hin jechaa jiran. Ijoolleen harargee waan hin dhageenye laal ijoolleen harargee waan hin dhageenye laal ijoolleen harargee waan hin dhageenye. Obboleessu deemtee miskiina naa taphattu waan keessaa beetiin callisee usee. Egaa mucayyoo duraa san haasaa mucayyoo duraa san irra yoo haasoo itti ijoolleen harargee si dhageessi waan qabdu fiddee si bira galle. No ibsa kenna jaalala ibsa dhageetta. Namni taphatu hallayyaa haaseenu. Namni miskiinaan beekamtii barbaadu, namni miskiinaan harkata barbaadu, namni miskiina taphatu hallayyaa haaseenu deeme inni dhiiraamee deemee gabbee nam tokko qabee haa fidu. Maasoina yoo dhugaa rabbii dubbanne ijoolleen arsii ta'a silaa lolatumu jirtu tuni bakka teessee nama qabaa jechuutti jirtu ifiif deemtee qabu jirti yoo dhugaa dubbanne cinaasan maa wal somna isaa miidiyaarra taa'ee nama qabaa fidaa jechuun dadhabeen laayifii banadhee. No jaalala ibsaa kenna carraadhaa kennee. Maa miskiinaan taphanna isaa. Jaalibsa carraa mee amma gamni ati raasaa barbaaddu gama kami ati kakaitti. Miskiina dura ijoollee harargee irraa tumamtees fiduu haarsi irraa tumamtees fiduu nagaa miskiinni bobba'ee galuudha. Ani na raaso. Jaalibsa mee yaada na baase gadi bu'a. Hedduu si dura jira namni yaada sirraa baasuudhaaf biroo. Haya akkamma itti haasoftu kanatti itti deemiiti haasaayi. Rakkoon qabu mucayyoon keenya ka duraa tana keessa yoo nu dhufees nuti ni barbaanna. Maamti. Barre habiibii kiyya waasee mu cinaasan. Cinaasan lolli kuni
lola hedduun lolamee dabarelleedha lola. Lolli ijoollee kuni, lolli hoolaa kuni, lola hedduun lolamee kutan. Olaantummaan arsii irratti harkadha yoo jette rabbiin naan gaafata olaantummaan arsii irratti argattu jirtu. Okay, Olaantummaan harargee irratti harkadha yoo jette olaantummaan harargee irratti argattu eenyutu akkanuma lafaa kaasee ammoo ijoollee tan akkana waliin naqe. Mee eenyu ati kakee eenyu ta'e jaaddame? Ani moo an jaalibsaadhaan. Lakki eenyu lola kana waliin naqee mucaa nagaan karaa deemu qabee miidiyaa irratti as baaseetuma eenyu jettaan geebar kaka lola kana fidi. Ijoollee arsiitii tume. Haa biyyoon sanuu silaa akbar mucaa san silaa nagaan biyyoon san as bee nam takka gabbeen dubbatuun jechaa jira baraan gabaabdumatti. Laal mee jaana cinaa sawaasii himu. Namni nama kuma takkaan ulaalu jira dhageeffadhu. Gizeen muciyyoo takkitti qofa gaafatanii osoo lolli kun takkan ta'in osoo arsiin hin qabamin osoo lolan labsin osoo lolan lolin teenyee nama tokko osoo hin tuqin mucaa keenya nuu fidaa jechuu dandeenya saa 24 asii funyaan isaan urree kasaan hin qabne waan ta'eef. Eega deemnee kaarsiitis qabnee tumne lachuu walqixa obboleessi harargee keetii fidanii kaarsiitis fidanii akkasii furannaa furmaata uummata kanaa fiduu yoo barbaanne furmaata miskiinaa fiduu yoo barbaanne kalachuu qabame finnee furmaata buufna. Sanachumaan abadu amma kana oboodaa kana as guurra. Sanachumaan abadu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yeroo takka hunda bakka takka finna kaduraatis kaboodaatis lachuu bakka takka finna. Akkam jechuu? Sala mee waan jau yaa ibsa. Walitti wacuu miti. Wanti obboleessi keenya cinaaksan jechuun illee jechuudha. Ofii keenya dubbachuu qofa osoo hin taane nama keenya nama guddaallee if moggaalaallee dubbatuun bareedaadha. Okay? Maaliif jennaan kaayyoon haafite irraan tana miidiyaa qofa irratti yookaan beekamtiidha yookaan waan takkaaf gabbaanee ijjiin kana osoo hin ta'in haadha hiyyeessaa biyya keessaa bu'aa jirtu takka. Ilmoo hiyyeessaa ta biyya namaa deemtee badii takkaan dhabatti dararamaa jirtu kana lama. Maqaa akka kutaa tokkotti wal qoonnee uummata Oromoo jennee biyyaa baana yoo biyyaa baana illee nuu ani fakkeenyaaf akka mataa kootti Oromoo jeen biyyaa bee malee takka Harargee jee biyyaan baane. Waa'ee harargummaa, waa'ee arsummaa, waa'ee shawummaa, jimmummaa minaamin biyya namaattiin dhagee malee gaafa an dhalata Harargee keessaan jira. Warabbul kaaba qassaman billa ilma Harargee ta'e tokkoon isaa Harargee keessa taa'e an ilma Harargeeti. Wayim ati dhalata Harargeeti jee takka ana hafe baa ofan dhagee. Kana ruusiidhaa kasaanii nama caqasi. No. Habibi dhageeffadhu taraan kee. Waan walitti hin dhiyaanne. Please. Ani sin keessa hin deema chaa'u nagatti. Aboo boleessa feetu deemi feeturiisi. Yeroo ibicha sirriisadhaan dubbadhuuti nama caqasi dhagisiin. Abusuma faasoo kan duraan nuti budaa haadha. Ati immoo nama wal fixaa jechuu keeti moo maal jechuu keeti? Maal jechuu rakkisan? Namni gizee dubbatu akka nama guddaatti sina siraataa yoo dubbii fixuudhaa dhufte sina siraataan yoo dubbii fiduu deemte immoo gabbayii miidiyaa kee banadhuuti iyyi hanga dandeessu. Kasi dhaga yoo jiraate deemee wal fixu. Okay? Nu amma jaalibsaan mana kana wanni baneef dubbii fixuufi malee dubbii fiduufi miti. Dubbii fixuudhaaf ammoo lakki jee bichaa kasaa bichaa qabatee kana maa dhiibeetii miti. Habibi maa rakkoo kana hunda wanni fide maaliidha? Mucaa keenya du'e mi'a du'aa keenya sarreef kisaa dhufu qaba. Eenyu ajjeese abol ajjeese ragaan lafa jiraachuu qaba. Okay? Kanaaf yoo arsiidhaan namni du'e arsii nama keenya du'ettee ragaa fidachuu qabdi. Zimbiloo waan nuti kijibaan asirraa miidiyaarraa walitti dubbannee abaluu du'ee jira dhiinni nama keenyaa ba'uu qabaa inni lafa dhiinnu kanaaf ilmaan hiyyeessaa achi wal dararaa jirte hadaraa keessa rabbi jaraati. Yoo wal najjeefnallee galgal takka namni hojiirraa wal qabee wal hidhee mataa wal gaddeebisee cirracha kana afaan wal guuruun miidiyaarra wal fidee wal cafaqu ilmaan hiyyeessaa wallahi sinje arra osoo obboleessa kiyya ta'ee ani asirra dhufeen dubbadhu akkatti. Odoonni fi obboleessa jaalibsaa ta'ee jaalibsaan mana banatee hin dubbatu kana dhugumatti himna. Ati immoo ka biyya asirraa dhufee dubbatu kun abadan gatteenyee garaa keessatti boonya malee miidiyaa gubbaarraa akka itti dhufnee dubbannu iyyuu hin qabu. Waan nurra hin gahiniif hadaraa keessan ijoolleen keenya ijoollee warra Harargeedha ijoollee warra Siikoo Mandoodha. Rabbii jedha maqaa Oromummaa nun ajjeesina nun fokkisina waan godhamaa jiru kana dhaaba. Kuni waan obbolummaati kun dhiiga Oromummaati. Ni Oromoodha malee ilmaan Arsii ilmaan Harargeedha ilmaan maalii kana hin beenu biyyatti hin beenu haadha abbaa keenyarraa barannee hin beenu. Hadaraa keessan kun dhaamsa obbolummaati. Kan isin dhaamaa yeroo jechuudha. Akka nama guddaa tokkotti akka nama waan takka hubateetti dubbii isin deemaa jirtan kan akka nama hubateetti. Namni waa fixu isteeppii kana malee
dhiiga keenya nuuf fidaa maal keenya nuuf fidaa ishii anamma gabbee akka cinaaksa kana yoon ifin iyyee mucaan keenya kaduu kan ragaan qabu fakkeenyaaf man gira asirratti nama tumamaa jiru bicha arkaa jira yoo dhugaadhaan ijoolleen si komando dhaggeeffachaa jirtan azzala nam kum takkaa taa'u jira dhugaadhaan ijoollee hargee qabdanii tumaa yoo jiraatan ta'e gadhiisaadhaa obboleeyyan keessan nuti ani fakkeenyaaf akka mataa kootti ilma afran qalloo bareentooti ijoolleen si komando ilmaa si komando xumbugaa bareentooti nuti ilmaan abbaa tokkooti obbolaadha okay waan biraatiif hammeenyaame fageenya Gondar irraa oltu hin dhufne Tigraay irraa oltu hin dhufne nu ilmaan seemii fi kushillee jennu okay gaafa rakkoon hammaatee roon hammaatee Somaalee fi Oromoon obbolaadha ilmaan kushennee as gargallee Ena jaalibsa. Udah teranta. Teko fede. Egamara sagaleen. Maali beektaa dhugaa dubbachuudhaaf dubbiin kun yoo laalanii akka ati jettetti yoo laala wanni hunduu karaa deebi'a. Tokkoffaa akkuma ati jette micaan amma barbaaddan kun micaan lubbuun jira moo hin jiru micaa kanas baasaa jettanii gama Harargeetii gaafatamaa jira saa. Yaa. Dubbii dhugaa dubbannee dhugaani yoo deeme namuu wal dura hin dhaabbatu kana beeka. Garuu isoo dhugaan jirtu kara dhugaan jirturraa goranii dalga yoo ufitti hirkatamuu ka deeme taate dubbiin badaa deemti malee tolaan deemtu. Namni hunduu namni